Akkam jirtu? Fayyaa qabdu? Baga nagaa taatan. Egaa xiqqoo baay'een jira. Dhiifama kana boodan badu. Egaa har'ammoo viidiyoo babbareedaa kan irraa waan baay'ee barachuu dandeessan isinii qabadhee dhufeen jira. Amma dhumatti dhaggeeffadhaa. Gara viidiyootti. ላሉ ማለት ነው የሴዶ ሙሉ ፐርሶናና ካራክተር ምን ያህል ፌክ እንደሆነ ላሳያችሁ። በሃይማኖት የጠንካራ ነኝ ይላል፣ ግን የመጠጥ ማስታወቂያ ያሰራ ታዩታላችሁ። በነጋቱ እናቴ ትቆጣኛለች ይላል፣ ግን በወንድ ላይ ሻፍጃለሁ ብሎ ፖስት ሲያደርግ አትቆጣም? እንዴት አይነት አስተዳደግ ቢኖር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖርክ ወንድ ልጅ ያሻፍዶኛል ብለ ፖስት የምታረገው? አጠገብ ደህና ሰው የለም። ማናጀሮች ምንድነው የሚሰሩት? እንደዛ አይነት አወራ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምትኖረው ወንድሜ። እሱን ደግሞ የወንድ ልጅ ጥጉን የሚያሳያለው። እሺ ናው ኢዝ ኳየት መልሳለን እኮ እኛም Egaa akkuma beektan jarri kun lamaan dorgommii bunyaa gaafa hagayya 21tti kan isaan qaban. San dursee egaa Feesoofi waan jedhamu kaleessa wal arganii turanii. Egaa asirratti Jooniin kan gaafate Seedooyi. Seedoodhaan maal jedhaa? Akka amantaa keetti alkoolii beeksisuun danda'amu? Wantoota garaagaraa miidiyaa irratti kaasuu yookaan haasa'uu hin danda'amu waan ta'eef ati garuu wantoota isaan gochaa jirta. Akka amantaa keetti kun maalidha? Ati koo yeroo baay'ee tapha bunyaa taphatinaa jetta. Amantaan keerree wantoota baay'ee siif hin eeyyamu. Garuu ati wanti gochaa jirtu kun waliigalatti wantoota sirrii miti waan ta'eef akkamidha? Egaa kun karaa ittiin mooraalii walii yookaan karaa ittiin saayikooloojii walii rukutaa waan ta'eef gaaffiiwwan baay'ee wal gaggaafatu jechuudha. Kanaaf inni kunis akka amantii Islaamaatti alkoolii dhuguulleen danda'amu akkasumas dhugaatii alkoolii beeksisuullee danda'amu waan ta'eef ati garuu sana gochaa jirta. Akkasumas wantoota amantii Islaamaa hin eeyyamne gochaa jirta waan ta'eef kun akkamittiin ilaalama? Kun akkamittiin akkas goota? Jedhee gaafachaa jira jechuudha. Mucaanis immoo Seeddoon deebii deebiseef jira. Garuu nama ajaa'ibu deebiin deebiseef deebii Itoophiyaanonni keessattuu warri Musliimotaa hin eegne deebii ajaa'ibaati kan deebiseef. Mee deebii sana yaa dhaggeeffanna. እኔ ፐርፌክት አይደለሁም፣ ሃይማኖቴ ግን ፐርፌክት ነው። yes you should know that እኔ ወንጀል ልሰራ እችላለሁ፣ ሚምረኝ አላህ ነው። ከእኔ ከምሰራው ወንጀል በላይ ሊምረኝ የሚችለው ማን ነው? አላህ ነው። ወንጀል እሰራለሁ፣ ሰርቻለሁ የመጠጥ ማስታወቂያ፣ አላህ ግን ይምረኛል። እኔ ተጸጽቼ አላህን ከለመንኩት ይምረኛል ማለት ነው። የሚምር ጌታ ነው ያለኝ። ስለዚህ ለእሱ አታስብ። ገብቶሃል አይደል? እስልምና ፍጹም ነው፣ ሰዎቹ ግን ፍጹም አይደሉም። ኢስላም ኢዝ ፐርፌክት፣ the believer is not perfect. you should know that. I don't care አንተ ስለምታወራው ነገር ማለት ይሄ ነው መልእክት። Egaa akkuma agartan Seeddoon gaaffii kana haala ajaa'ibaatiin haala hin eeggamneen kan deebisee yeroo baay'ee Seeddoon kun maal jedhama? Nama bishaan fayyuma yookaan calseetuma miidiyaa gubbaatti ba'ee cinan qabu hin kan jedhu yeroo baay'ee ka'a. Garuu mucaanis Seeddoo intiraan maanoo Jooniin kan gaafates gaaffii kana Seeddoon deebisu yookaan amantii namaa rabsaa yookaan faawwadii tokko jedheet saayikooloojii isaa irratti kan taphachuuf yookaan tapha saayikooloojii taphachuuf kan inni gaaffii kana gaafate. Mucaan garuu kana karaa nama ajaa'ibu haala ajaa'ibaatiin deebiin deebisee nama eegaa ture jechuudha. Egaa deebisaa ani namni immoo dadhabaadha. Yeroo hundayyuu namni qulqulluun hin jiru, namni sirrii hin jiru. Yeroo hundi keenya dogongora hojjechaa oolla. Amantiin kiyya amantiin Islaamaa yeroo hundayyuu sirriidha. Garuu ani Seeddoon akkasumas namni biraas yeroo hundayyuu dogongora hojjenna. Hundi keenya dogongoraa oolla. Kanaaf ani nama balleessaa yeroo hunda hojjetu yoo ta'eyyuu, ani nama yakkamaa yoo ta'eyyuu, ani nama yeroo hunda dogongora hojjetu yoo ta'eyyuu, amantaan koo yeroo hundayyuu yeroo kamiyyuu amantaan koo amantaa sirriidha. Kanaaf immoo waaqni ni qabu. Allahan yeroo hundayyuu waaqa dhiifamaati. Dhiifama naa godha. Yoon balleesse naaf dhiisa, yoon kadhadhe naaf dhiisa kan jechaa ture. Egaa kun dhugaa dubbachuuf kun bakka loojikaal karaa amantiis karaa kamiyyuu kun yaada sirriidha jechuudha. Namni kamiyyuu hin dogongoraa, hin balleessaa. Waaqa immoo yoo kadhatan, waaqa dhiifama gaafatan, waaqni kamiyyuu jechuudha akka amantaatti waaqni dhiifama naa godha. Kanaaf mucaan kun anis karaa ajaa'ibaatiin dhugaa dubbachuuf kana deebisee deebiin isaa garuu kan nama ajaa'ibu akka namoota bulchaa ta'an deebii eegamudha waan ta'eef deebiin deebisee dhugaa dubbachuuf
deebii ajaa'ibaati. Namni kamiyyuu hundi keenya iyyuu balleessina guyyaa guyyaatti jechuudha. Dogongoraa ollaa wantoota baay'ee gochaa oolla. Kan gochaan agarsiisu caala kan yaadan goonu cubbuu guddaa yookaan dogongoroota gurguddaa jira waan ta'eef isa sanaaf immoo Waaqayyo immoo Rabbi immoo dhiifama namaa dhiisa waan ta'eef hunda caalaa ani dogongoraa yoo taane Waaqayyo immoo Waaqa hin dogongorre Rabbi immoo Waaqa hin dogongorre waan ta'eef mucaan deebii ajaa'ibaa deebisa dhugaa dubbachuuf waa. ወንድምና እህቶቼ ቅር ካሰኛችሁ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። ግን ያልኩትን ግልጽ አድርጌ ላብራራላችሁ ምንም አይነት ኮንፊውዥን እንዳይፈጠር። እኔ ሃይማኖት ወይ ከማንም አይነት ማህበረሰብ ጋር መነካካት ፕላንም ፍላጎትም የለኝም። አታክም አላደረኩም። እኔ ሴዶን እንደ ኢንዲቪጁዋል እንደ ግለሰብ በሃይማኖቴ ጠንካራ ነኝ ትላለህ። ግን ሃይማኖቴ የማይፈቅዳቸውን ነገሮች በግልጽ ፐብሊክሊ ስታደርግ እናያለን ነው ያልኩት። ሃይማኖቱ የሰጣቸውን መመሪያዎች አንተ አትከተልም። እናንተ ብቁ የሆንክ ሰው አይደለህም እንደ ግለሰብ አይምሮ ውስጥ ለመግባት የሚደረግ የማይንድ ጌም ጨዋታ ነው። በፕሬስ ኮንፈረንስ ወይ ደግሞ ፋይት ሲዘጋጅ የሚደረግ ያለ ነገር እኔ በሙላ ተከታዮቼ ሙስሊም ክርስቲያኑም ሁላችንም ወዳችኋለሁ። ሁላችንም ኢትዮጵያዊዎች ነን። ሁላችንም የአንድ ሀገር ልጆች ነን። Egaa akkuma agartan jooniin kun dhiifama gaafateera. Egaa maasii kan jalqabarraa jooniin kan kana yaadee gaafa kana gaafateef mucaan kun xiqqoo maaturiitii yookaan bilchina waan hin qabneef dogongoree amantaa kaan arrabsaa. Amantaan kaan sirrii miti. Amantaa Islaamaa duwwaatu sirriidha jedhee akkasitti eegaa ture jechuudha. Dhugaa dubbachuuf mucaan kun gorsaa cimaa qaba. Mana jala cimaa qaba jedhee yaada. Gaaffii cimaadha jechuudha kan itti dhufee. Kanaa booda yoo seeddoon amantiin kiyya amantii kee qofa sirriidha. Warri sirrii miti jedhee amantii biraa saba biraa akkasumas yookaan saba biraa kan tokko yoo ta'e kan arrabsu yoo ta'e sabni biraatti yeroo kana keessatti saayikooloojii isaa yookaan xiinsammuu isaa tuqamee tapha sana mo'amuu danda'a. Yookaan immoo dorgommii guyyaa kana mo'amuu danda'a. Yeroo kana waa'ee dubbii dubbate kana irratti waan dabarsuuf waca uummataa irratti waan dabarsuuf kana gidduutti mo'amuu danda'a. Sammuu isaa yookaan xiinsammuu isaa tuqamuu danda'a waan ta'eef carraa kanatti fayyadameen mo'a kan jedhudha kan gaaffii kana kaasee. Garuu haala ajaa'ibaatiin mucaan gaaffii sana sirriitti deebisaa ture. Haa ta'u malee immoo mucaan kun dhiifama gaafatee jechuudha. Keessattuu warra hordoftoota amantaa Islaamaa komiin irratti ka'ee ture jechuudha. Maaf gaaffii akkasii gaafata? Maali yaadee? Karoorri isaa maali? Yaadni isaa maali? Gaaffii kana duuba shira jira kan jedhu keessattuu warroonni hordoftoota amantaa Islaamaa komii kaasaa turan akkasumas miidiyaa irratti baay'ee dubbachaa turan. Sanaaf jecha kan mucaan kun gabbee dhiifama tonkolii biraan qabu, yaada biraan qabu, yaada jallinaa qabu, naannoo akka dhuunfatti isa gaafatte. Kanaaf yoo balleesse dhiifama kan jedhu dhiifama gaafateera. Egaa kan barbaachisu kana waan ta'eef yoo balleesse uummanni si dhiisatu. Haa ta'u malee yaada uummanni kaase kanarratti komii uummanni kaase kanarratti seeddanoo maal jedhe? Maal yaade? Mee dhaggeeffanna. እኔ ላይ አፍልቶ ነበር አይደል? ዛሬ ደግሞ ቪዲዮ ሰርቷል። እኔ ላይ ነው ያፈላው። የኔ አድናቂዎች የሆናችሁም ያልሆናችሁም እኔ ትክክለኛው ምላሽ ሰጥቼዋለሁ። በቃ የሚገባው ምላሽ እኔን አታክ ለማድረግ ነበር የፈለገው። እኔን በሳይኮሎጂ ለመጉዳት ነበር፣ የኔን አይምሮ ለመጉዳት ነበር ጥረት ያደረገው። የሱን አይምሮ በዲሽቃ ነው የመታወት ማለት ነው። አላወቀኝም። ቪዲዮ ነው የሚያተው። ስለዚህ ሌላ ነገር የምታስቡ አንዳንድ ሰዎች አላችሁ። ስፖርታዊ ጨዋታ ነው። ስፖርታዊ ጨዋታ ላይ ደግሞ ስፔሻሊ እንደዚህ ሚክስድ ማርሻል አርት ላይ እንደዚህ አይነት ትረሽ ቶኮች አሉ። ስለዚህ እኔ በሱ ላይ ምንም አላሰብኩበትም፣ ምንም ኔጌቲቭ ነገር አላሰብኩበትም። የኔን ካራክተር ነው የነገረኝ። አዎ እኔ ማይረባ ባህሪ አለኝ። ገብቷችኋል አይደል? ግን ያው አላህ መሐሪ ነው። የኔ እምነቴ ፍጹም ነው፣ እኔ ግን ፍጹም አይደለሁም ብዬ መልሻለሁ። ስለዚህ ከዛ ውጪ እኔና እሱ ከስፖርታዊ ግንኙነት ውጪ ሌላ ኔጌቲቭ ነገር የለም። ምንም እንዳታስቡ። ባይሆን እሱ አይደለም ይሄ ዝግጅት በጣም ትልቅ ዝግጅት ስለሆነ ለሀገርም ገጽታ ለታዳጊውም ለወጣቱም ትልቅ መነቃቃት የሚፈጥር ዝግጅት ስለሆነ እኛን ስፖንሰር ማለት ምርትና አገልግሎታችሁ በእኔ አማካኝነት ማስተዋወቅ የምትፈልጉ የማናጀሪ ስልክ ከስር አስቀምጥላችኋለሁ። እሱ ነው፣ ኮንታክት አድርጉት ማለት እንጂ ሌላ ነገር እንዳታስቡ። ኧረ ፈታ በሉ። እኔ አድናቂዎች ብዙ ናቸው። ይኸውላችሁ የኔ አድናቂዎች ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። ሁሉ ኢትዮጵያዊ ብቻ አይደለም። እጽዋቱ ምንን ያደንቃልና ሌላ ነገር አታስቡ። ፈታ በሉ ማለት ነው። እኛ ስፖርትን ለማሳደግ ብቻ ነው እዛ መድረክ የተገኘው። ዋው dhugaa dubbachuuf yaada mucaan kun amma kaase dhugaa dubbachuuf baay'ee nama mammaaksa jechuudha.
Manaajarri isaa kunis amma reefu waan gaarii hojjetee jechuudha. Akkuma silas ni jedhe namoonni baay'een mucaarratti kaa'anii turan ijoollee irratti jechuudha. Haa ta'u malee wanta seedoon kun qabatee dhufee manaajara isaa wajjin dhugaa dubbachuuf waan baay'ee cimaa waan ergaa guddaa qabu jechuudha. Akkasitti eegan ture dhugaa waan baay'ee gaariidha jechuudha. Maal jedhee inni hanqinoota kanarraa barbaadaa ture. Dadhabina koo narraa barbaadaa ture. Tapha sammuu narratti taphachuuf ture. Garuu haa ta'u malee sanaan hin milkoofne. Ani gaafii isaatiif deebii sirrii ibsuuf hin deebisne. Haala gaariin deebisaa ture. Kanaaf inni gaafii kana sanaaf mo'amee jira. Ani mo'ee jira kan jedhee kun sirriidha. Akkasumas immoo dadhabina keenyatti hanqina kiyyaa akka amantaa kiyyaatti wantoonni sun naaf hin eeyyaman ture. Wanti inni kaa'e sun gaafii sirriidha. Garuu inni amantichaaf dhiphatee otoo hin taane yookaan saba Islaamaa kanaaf dhiphatee otoo hin taane inni hanqina narratti barbaadee ittiin dhukkubsuu ture. Garuu ani hin kufne. Haa ta'u malee immoo kuni amala ispoortii waan ta'eef amala tapha buunyaa kanaati waan ta'eef kuni itti qabamuu qabaannu. Anillee itti hin qabamne. Uummanni Islaamaa yookaan immoo uummanni keenya itti qabamuu qabaatani. Kuni waanuma jiru kun noormaalidha. Kuni waan idileeti kan jedhudha kan inni asirratti dubbachaa ture. Kun dhugaa dubbachuuf waan sirriidha jechuudha. Maaliif yeroo teessoo ofirratti namoonni waan baay'ee wal gaafattu wal arrabsu jechoota tirash ta'an inni jedhee jira. Jechoota hin barbaachifne jechoota sirrii hin taane achirratti walitti darbachuu waan baay'ee wal jechuu hin danda'amu jechuudha. Kanaaf yeroo kanatti namni gareen tokko mufatee gareen tokko immoo gammaduu qabaatu jechuudha. Kun amala ispoortii waan ta'eef amala iddoo sanatti wantoonni akkasii godhamu waan ta'eef kanaaf inni hin qabaminaa mufatinaa amala kiyya dubbate waan ta'eef hojii kiyya dubbate waan ta'eef kun rakkoo miti. Kanaaf kaayyoon keenya inni guddaan ispoortii fi ispoortii qofa guddisuudha waan ta'eef kanaaf sabni kamiyyuu uummanni kiyya amantoonni hordoftoonni amantaa Islaamaa kamiyyuu mufatinaa. Nuti karoora biraan qabnu kaayyoo biraan qabnu. Kaayyoon keenya ispoortii guddisuudhaati kan inni jedhee dhugaa dubbachuuf kana jechuudha bakka. Namoonni haaranii jiru. Namoota haaran sana manaajara isaa wajjin mari'atee sirriitti yaadanii tasgabbeessaa jiru jechuudha. An barbaachisu kana jechuudha. Seeddoonis waan baay'ee jechaa ture. Waan baay'ee haasaa ture. Gurguddisee waan gurguddaa wantoota barbaachifne jechoota tirashii kan jedhaman baay'ee fayyadamaa ture. Kunis fayyadamaa ture. Kanaaf kun rakkoo miti. Kanaaf kallattii biraatti fudhatina mucaa jalaa. Jooniin wanti inni naasee rakkoo hin qabu. Kallattii biraatti yaadina. Kaayyoon keenya ispoortii guddisuu qofaa kan jechaa jiru. Kun dhugaadha bakka. Yaadni isaa dhugaa dubbachuuf yaada bareedaa, yaada madaalaa fi namni kamiyyuu akkasitti kan ilaaluu qabaatudha. Yeroo dorgommii buunyaa kana wantoota baay'ee waliin jedhu wantoota baay'ee sammuutti wal darbatu, wantoota baay'ee walitti darbatu, wantoota baay'ee wal rukuchuun sin jira, wal kabaluun sin jira waan ta'eef kun amala taate waan ta'eef kanaaf kallattii biraatti fudhannee ilaaluu qabaannu. አንቀርም ስተሰተልኩን ሳናሲሰው ጥቁ በጭራሽ አንቁም ሳናሰኘው ብለን ግንባሩ ስንፋችን ደሳቱታችን በቂ ለጠላት ይጨመርለታል ኪንግ ኢዝ ሂር አባሻ ኪንግ ኢዝ ሂር Egaa kan nama ajaa'ibu dorgommii miilanaa kanarratti dorgommii miilanaa kaasee homaa kan sirriitti akka inni miidhagu kan godhu hirmaannaan dubartootas keessa jiru jechuudha. Dubartoonni amma sirra arginu suni asirratti hin hirmaatu jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti yeroo ammaa dorgommiin buunyaa biyya keenyadhaa baay'ee guddachaa jira. Dhugaa dubbachuuf kun nama boonsa baay'ee. Kanaaf addunyaa jechuudha. Dorgomtoonni addunyaa biyyoota garaagaraa kanaa booda gara Itoophiyaatti dhufuu danda'u waan ta'eef kuni gara fuulduraatti carraa dorgommii buunyaa biyya kanaatiif carraa guddaa banuu danda'a waan ta'eef kuni carraadha jechuudha. ሰዎች ምንድን ነው ያየነው እዚህ ፕሬስ ኮንፈረንስ ላይ? በጣም የሚገርመኝ ኢቨንት ነበር። ንቃተ ህሊና ጆኒ ያረገበት ነው ሌላ ሰው ላይ ያረገው። ብቻ ሴዶና ጆኒን ፌስ ኦፍ አድርገዋል። ፌስ ጆኒ ያው ጆኒ ያለ እዚህ ጋር ከዛ ደግሞ እስኪ ቆይ ሰዎች ምንድን
Mucaan kun yeroo hunda jechuudha yeroo hunda wantoota dogongoraa raawwata. Wantoonni raawwatu wantoota sirrii miti jechuudha. Salaamuu hirkiftuu qabu ture karaa naamusa qabuun wallaalanii bakka akshinii garaagaraa agarsiisuu danda'ama ture. Akka kanatti rukuchuun sirrii ture jechuudha. Mucaan kun dhugaa dubbachuuf hidhamoo inumaayyuu hordoftoonni isaa baay'ee fedhisaa jiru yookaan immoo namoonni baay'ee ilaalcha gaarii qabaatan jira jechuudha. Keessattuu iddoo akkasitti mucaa kana rukutee mucaan kun maali bilchaatu maali gaddeema maali amalli akkasii kun naamusa ispoortii amala naamusa ispoortii balleessee jira. Sila akkas ta'uu qabaatu kuni baaragummaadha addagummaadha jedhamee baay'ee namoonni baay'ee komiirratti kaasaa jiru. Dhugaa dubbachuuf sila haala akkas gochuun qabu ture wanti inni godhe kun baay'ee nama dhabbata jechuudha. Tarii akkuma godhe kanas mo'uu danda'a. Tarii mo'amuus danda'a. Tarii booda immoo nama gaabbuu danda'a waan ta'eef otoo akkas ta'uu baate wanta amma godhe kun otoo kabaluu baate gaarii ture. Tarii haalifachiisuuf ta'uu danda'a. I don't know. Jarris akkatti ilaalan hin beeku. Haala dorgommii kana keessatti seerri wayii jiraachuu danda'a. Qajeelfamni wayii jiraachuu danda'a. Waan ittiin bulan wayii jiraachuu danda'a waan ta'eef I don't know. Achi keessa jiraachuu danda'a hin beeku. Garuu immoo sila tokkos gochuu baate kiyyaatti namoonni baay'eenis komii qabu waan ta'eef tokkos gochuu baate gaarii ture. Viidiyoo itti aanu laata. ቀንሽ ደረሰ በቀሉ ቀንሽ ደረሰ በቀሉ በኩዋ በቀሉ ቀንሽ ደረሰ በቀሉ ቀንሽ ደረሰ በቀሉ በኩዋ በቀሉ Dorgommii miilanaaf dhugaa dubbachuuf dorgommii baay'ee eegamaa jirti jechuudha. Sirbi kunillee yeroo baay'ee Seeddoon baqqaluu waan jedhuunii fi achumarraa ka'uudhaan ediitii godhanii muuziqaa bareedaa jechuudha. Kanaaf bashannansiisu kan namatti tolu achirraa baasanii jiru. Egaa muuziqaan kun baay'ee natti tolu jechuudha. Baay'een jaalladhe muuziqaa kana. Dorgommii miilanaa dhugaa dubbachuuf wantoota baay'eedha jechuudha. Akka baay'ee eegnu akka baay'ee jaalallu kan nu gochaa jiru wantoota baay'eedha. Egaa dorgommiin kun otoo akka kiyyaatti otoo Seeddoon mo'atee natti tola. Maaliif fedhii kiyya waan ta'eef natti tola. Garuu immoo Seeddoon miilana dorgommii kana dhugaa dubbachuuf baay'ee bareechee jira. Baay'ee akka eegnu akka haala ajaa'ibaatiin uummanni Itoophiyaa eegan baay'ee gochaa jira. Kanaaf mee dhumarratti eenyutu mo'attu? Seeddootu mo'amoo Joonitu mo'a? Dorgommichi gaafa hagayya 21ti. Kanaaf gaafa sana laayivii seentanii ilaaluu dandeessu. Bu'aasaas immoo walumaan arguu dandeenya. Kanaaf kan akka kiyyaatti otoo Seeddoon mo'ee natti tola. Kana booda mucaan kun yoo mo'ame tarii wantoonni baay'ee jalaa babbaduu danda'u. Yeroo baay'ee biizinasii baay'ee hojjeta. Beeksisa garaagaraa hojjeta. Wantoota baay'eedha kan inni gochaa ture. Haa ta'u malee dorgommii kana irratti kan mo'ame tarii wantoonni baay'ee jalaa jiraachuu danda'u waan ta'eef akka kiyyaatti Jooniin kanaan duras mo'ee waan ta'eef otoo amma Seeddoon mo'ee baay'een jaalladha. Haa ta'u malee dorgommicha mo'uudhaaf baay'ee ulfaata ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif Jooniin sun teeknikaalii bakka maachuu jechuudha baay'ee bishaatee jira jechuudha. Humna qaba garuu Jooniin kanaanis Seeddoonis baay'ee humna qaba. Jabaadha. Garuu teeknikaalii tooftaadhaan sun caala jedhee yaadaan. Garuu immoo kunis caala salphaan hin mo'ama jennee yaadutti ulfaata. Garuu akka kiyyaatti Seeddoon mo'ee baay'ee jaalla. Gaan itti aanu alaaftu. ከልቅ ያለፈ ነገር ስትሉ አይነፋ። አሁን ለምሳሌ በቀሉ ይላል። በብዛት በሴት ስም ነው የሚጠራው። ማንን? ጆኒ። በብዛት በሴት ስም ነው የሚጠራው። ካያችሁ በቀሉ ይላል። ልቃም ስፖርታዊ ጨዋነት የሌለው ወራዳ ዝምባም እንደሱ አይቻላል። ስለዚህ አፕራሚስ ጆኒ ስቃይን አብልቶ እንዳይለምድ አድርጎ ይመልሳል። ተጓተና እንዳይለምደው አድርጎ ያደርገዋል። ልክ አይደለም። እስቲ አብረን የምናየው ነው።
አብረን ታያለህ። ይሄ ሁሉ የቀበጠራችሁትን ነገር በሰከንድ ጸጥ ያደርግላል ጆኒ፣ በሰከንድ። ስለዚህ ኳስን ከተፈለገ አሚን ስፖርት ከተፈለገ በጨዋነት መተራረብ ይችላል። እኔ ሳገኝ እንዲያደርጋለሁ ምናምን ትባባላል። ስፖርትና ሳገኝ ሰባብራለሁ፣ እጅን ነው የምሰብረው፣ እግርን ነው የምሰብረው፣ አሳያለሁ ምናምን ይባላል። አሁን ለምሳሌ ከንቃተ ህሊና ጋር እንደዛ ነበር አፍ ሲካፈቱ የነበረ ወይም ሲሰዳደቡ የነበረ። ይሄ ሌላ ቦታ ነው የሚሄደው እና አብረን እናየዋለን፣ አብረን እናያለን በደስታ inni kun yoon maal jedhama keessan beektu inni kun yeroo baay'ee yaada kennuun beekama haa ta'u malee immoo yeroo baay'ee xiqqoo nama arrabsuunis beekama jechoota hin taanes baasuudhaan beekama yeroo baay'ee kun beekamaadha namichi kun haa ta'u malee kana keessatti namoonni garuma lama qabaatu jennee yaadna tokko garee seeddoo deeggaran tokko immoo garee joonii deeggaraa waan ta'eef inni kun cimseeti kan joonii deeggaraa jiru. Keessattuu immoo haalota seeddoo ittiin tolle fakkaata. Baay'ee jibbe fakkaata. Yeroo baay'ee seeddoon baqqaluu waan jedhuufi kan akkas jechuun hin qabaatu akka dubartiitti waamaa saala jijjiiree waamaa akshinii isaa maasaa wanti inni godhu hundi isaa fakkeenya miti kan jedhudha. Egaa kun jabeessee cimseeti kan seeddoo jibbaa jiru yookaan immoo kan inni balaleeffachaa jiru. Egaa akka inni jedhe kana inni kan jedhu haala salphaatiin haala hin eeggamne otoo hin tursiisin kan jooniin seeddoo uumuu danda'u jechaa jira. Amma dhuguma akkas ta'a jettanii yaaddu. Tarii akka kanaan dura yeroo niqaata hiliinaa wajjin taphatan sana akkas yoo ta'e tarii yeroo gabaabaatti uumuu danda'a jechuudha. Garuu immoo seeddoon akka niqaata hiliinaa sana taa'ee yaadu maaliif seeddoonis muuxannoo qabaa waggaa baay'ee jiranitti fakkaata. Ispoortii kana akkasumas humnallee paawarfuulidha. Humnallee qaba sirriitti jabaa fakkaata. Garuu kaasitti jabina duwwaa miti kiliinikii barbaada. Egaa akkuma yooniin jedhu kana jooniin mo'amuu akkas ta'uu hin danda'u kan jettu sun. Kanaaf tarii akkuma yooniin jedhu kana mo'uus danda'a. Tarii immoo faallaa kanaatti mo'uu danda'a waan ta'eef ispoortiidha kuni hin beeknu walumaan ilaalla amma dhumaatti. አቅም አለው፣ ትግል ይችላል፣ እንዴት አቆላለፍ ይችላል፣ እንዴት ምን ማድረግ በደንብ አድርጎ ነው የሚችለው። ሴዶን እንዳየነው ሴት ያቆምና በጠርባ ይመታል። ያየነው ያንን ነው። ሴት ያቆሙ በጠርባ ይመታል። ሕፃን ልጅ ይዝና የሆነ እቺን የሚያክል ሰው ይዝና ቅጥቅጥ አድርጎ ትሄዳል። እያንዳንዱን የምናየው እሱ ነው። ሴዶ የምናየው ምንም ሲያደርግ አላየንም። ወፍ ነገር እና እውነቱን ነው የምነግርህ ሴዶ ተቀጥቅጠሽ ትወጫለሽ። ምንም ላይ አልተገኘም። ግን ጩኸትሽ ባስማ እንትን ባዶ በርሜል ነሽ። ፈጣሪ ምስክሬ ሴዶ ልንገርህ፣ ባዶ በርሜል ጩኸት አንደኛ ነው። Egaa wantoonni akkasii ni eegamu. Just deeggaraa qabaachuu qabaata jechuudha. Lamas immoo deeggaraa qabaata jechuudha. Akkuma namni seeddoo deeggaru inni kunis joonii deeggaraa jira jechuudha. Kanaaf mirga isaatii yaada isaa qaba ibsachuu danda'a. Kuni mirga jechuudha. Namni akkas gochuu danda'a rakkoon qabu. Garuu ammas seeddoon haaluma salphaan hin mo'ama jechuun xiqqoo rakkoo ta'uu danda'a. Garuu akkaataa muuxannoo isaatiin akkaataa kanaan dura gochaa tureen joonii tarii probabilitiin yookaan carraan mo'uusaa bal'aa ta'uu danda'a. Haa ta'u malee haaluma salphaan akka amma yoonii maannaa jiru kanatti dhimma jechuunis xiqqoo ulfaata ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf isinis mee yaada kennadhaa eenyutu uumaa jettu. Guyyaa muraasa guyyaa 20 ta'a. Guyyaa 21 guyyaa 21 ta'a jechuudha. Torba sadii. Kanaaf eenyutu uumaa jettu. Yaada keessan kennadhaa. Ani akka kiyyaatti seeddootu mo'an jedha. Dhugaa dubbachuuf ani seeddoo natti tola bakka. Hin qalladaa hin taphataa maal godhaa waaqa natti tola. Garaa isaa namni akkasii qulqulluudha. Hammeenya garaa keessan qabu waan ta'eef noormaalaan seeddoo natti tolee jira. Seeddoon immoo jedhee yaada garuu wantoonni salphaan ta'an. Isinis yaada keessan kennadhaa.
ወዳጆቼ ይኸውላችሁ የሞተው ከሙታን መካከል የተነሳው ክርስቶስ ኢየሱስ አማላጅ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያልተጻፈውን አንቀበልም። መጽሐፍ ቅዱስ የምናገረው የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት እንደሚያድን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ነው። ወዳጆቼ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃጢአት akka walii galatti haalli amma amantaa biyya keenya keessa jiru kun walumaa galatti sirrii miti. Egaa akka agartan jaloonni kun warra amantii Ortodoksii fi warra amantii Pirootestaantiitii daandii irratti ba'anitti kan isaan akkas gochaa jiranii. Kun deemee wantoonni akkasii kun maalummaa lola uumuu danda'a jechuudha. Walitti bu'iinsa guddaa uumuu danda'a jechuudha. Kanaaf inni tokko Pirootestaantidha. Sagalee isaa sirriitti dhaga'ama. Caalee argamee jiras. Sirriitti dhageessifatee jira jechuudha. Inni sun sagalee isaa dhaga'amu caalamee jira. Dhugaa dubbachuuf walumaa galatti wantoonni akkasii kun rakkoo uumuu danda'u jechuudha. Deemee jaloonni kun walitti bu'uu jiru. Akkasumas amantaa fi amantaa walitti bu'uu jira waan ta'eef wantoonni akkasii sun otoo ta'uu baatan fayyaatti gaariidha. Egaa viidiyoon irraa kana fakkaata. Viidiyoo biraatti nagaa walitti deebinutti fayyaa qabaadhaa. Nagaatti.